Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Family one channel YouTube ya kam jirtu. Nageenyi rabbi bal'aa guddaan dhuma qabne sun bakkuma jirtanii lafa jirtan kamittuu isin biraa jiraatu kun channel YouTube Nasru Abbaa Hojiiti. Egaa video gabaabduu takkaan isinii kennuudhaa barbaade TP yookaan akka gurshaatti jechuudha. Video tana keessatti maybe yeroo dheeraa irra deddeebiin haasofne irraa tarii haasaa kiyya qofa osoo hin taane akkuma biyyattis akkuma addunyaattis waan jireenya bara kana irra jiru waan tokko tokko kan dura yeroo dheeraadhaan duratti irraa dubbanne irraa haa ta'u garuu namoonni biyya keessa jiran carraa akkamiitiin biyyaa baanu laata? Carraan biyyaa ittiin biyyaa baanu osoo arganne jedhaniiti yaadda'u irra hedduun nama. Tokko kan adeemsi hojii isaa jalaa badee tokko immoo kan adeemsi hojii yookaan biizinasii keessa hin jirre cinqata walumaa galatti namni yaada garaagaraa dhiyeessa. Inni gariin immoo bakka biyyummaan kun naa ta'eera bakka hojjechaa jira akka namni jiraatu jiraachaa jira kanaaf naa ta'eera jedhee filata. Walumaa galatti kun sadarkaa biyya keenya qofatu osoo hin taane akkuma addunyaatti Awuroopaas dhaqii, Eeshiyaas dhaqii, Afrikaas deebi'ii, biyyuma barbaadde Ameerikaas dhaqii, bakkuma barbaadde deemi. Namni jireenya ilmi namaa guutumaan guututti jireenya isaa wal fakkaatee wal qixxaatee addunyaan kun guutuun biyyi itti jiraachaa jiru hin jiru. Biyyuma feetettu Awurooppaa nuti itti baqachuudhaaf lubbuu keenya kumaatamaa wareegatti kaffalaa jirru. Dhalataan biyya sanii jiraatan biyya sanii inni kun toop gubbaa jira inni kun as jira inni kun daka jira. Ameerikaa keessa ta'ee lammii Ameerikaa kan ta'e kan daandirra jiraatu kan kaartoonii hafatee dildila yookaan riqicha jala buluu jiraachuu danda'a beekamaadhaas ni jiraallee. Araba ta'ee arabni hiyyeessi hin jiru jechuu hin dandeenyu. Osoo inni kun fooqarraan dabalee kaampaanii warshaa meeqa maal qabu asiin immoo maal jettanii mazraa waan garaagaraa horsiisa loonii kanneen hoolaa re'ee gaala kuma maal kanneen osoo qabu konkolaataa biyya keenyatti qarshii miliyoona 4 miliyoona 5 jedhamu inni nyaata ro'ootaa fi nyaata gaalaaf ta'u waan tokko marga fa'aa ittiin fe'ee deema. Obboleessi isaa haa ta'u qaamni biraammoo namni arabni kan biraammoo hiyyummaa keessa kan jiraatu jiraachuu danda'a kun beekamaadha. Addunyaa irratti rabbi nama hundaaf wal qixxeessee hin kennu. Kanaaf biyya keenya keessallee kan jiru sanuma. Rabbiin isa tokkoof ni kenna isa tokko ni dhorgata. Garuu hunduu sababa mataa isaa qaba tokko waan azalitti rabbiin gatee gara haadha isaa keessatti isaaf galmeessirra jiraachaa jirra. Hundi keenya akkasumatti jiraachaas jirra. Samboon immoo tattaaffii keetiin gartee sababa geessuudhaan rabbi bira rizqiin bal'uun akkasii banamtu gochuudha. Ibaadaa rabbii ni goota rabbii kee ni kadhatta amantii itti amantu kamiinuu kasii kennu rabbii tokkocha waan ta'eef. Rabbi keetiif inni sirraa eeguu gochaa rabbi kadhattee milkaa'uudha bakka wanni biraan jiru hojjechuudha. Ciccitee jabaattee hojjechuudha. Jabaatanii hojjechuun immoo amantii kamuu keessatti dirqama lafa kaa'ama. Gama amantii keenyatti illee dadhabaa ta'uu ni jibba rabbiin. Da'iifa dayyuusa ta'uu ni jibba rabbiin. Kanaaf maal gaafata jabaatanii hojjechuu gaafata. Aktiif more active ta'utu sinirra jiraatu nurra jiraatu hunduma keenya iyyuu. Kana wanni amma waan kana kaaseef maybe gara biyyaatti abbaa haadha keessan obboleessa obboleettii keessanitti abbaa manaatti ooltanii waan tokko gaafatan wallaahi jireenyi fokkate jireenyi mana hadhaa'ee jiruun badde yaa beekamaadha. Jireenyi qaalee irraa afuufee qaalee bareechee garuu akkuma qaalee kanatti immoo namni jiraachaa jira. Abbaan rabbi laafiseef hunduu jiraachaa jira. Hiyyeessis jiraachaa jira ka waaqabus jiraataa jira qabaataan rabbi tokkocha immoo garuu maalidha namni hojjetu tokko har'a gadi ba'ee suuqa wayii deeme ruuzas zayitis waan barbaachisaa ta'e maatii ofiitiif bitee dhufu daabboo naannoo kanneen aanan naannoo kanneen ala torbaanitti re'ee tokko bitee yoo qaluuf waan hojjeteef waan hojjete keessa waan rabbi barakaa isaa kaa'eef inni kun immoo osoo hojjetin callisee barandamatti galaa lafa ofii taan kontiraata kennaa taan gurguree ji'a tokko ji'a lama ittiin dhugee ittiin qama'ee maatii ofiillee mana keessa fataa godhee isiisan fixee deebi'ee duqeetamii ta'ee barandatti galeetuma waan argitaa'ee eeggata isa sanii wajjin qila jiraachuu hin danda'ullee. Kun beekamaadha hunda keenya fuudhuun liqinfamu ta'uu jiraata. Maal jechuu barbaadeeti namoonni jireenya xooxeffatanii jiranii miiliyoonota Itoophiyaanota qofa osoo hin taane akkuma addunyaatti iyyuu example ijoollee Saudi Arabiyaa jirtan warri waggaa 5 waggaa 6 duraatti jirtan yookaan waggaa 10 duraatti jirtan akkaataa uffata itti bitattan meeshaa garaagaraa ittiin bitattan nyaatuma garaagaraa suuqarraa agartee itti xalabattan maal aanan haa ta'u waan garaagaraa haa ta'u laslaasaa dhugaatii waan garaagaraa
waggaa 5 dura biti warri ittiin bittuu fi har'oonni ittiin bittu wal fakkaataa miti. Kun immoo beekamaadha. Kanaaf Itoophiyaa keessa illee kan jiru sanu waggaa 5 har'aa waliin jiru har'a gatii sana argatuu hin dandeettu. Maayini kun addunyaa wajjin deema jechuudha akkuma walii galaatti sochiin kama addunyaati. Kanaaf ijoon dubbii kiyyaa maal inni jabaatanii hojjechuu gaafata jireenya mo'achuudhaaf. Jireenya mo'achuudhaaf akka wayitiitti jiraachuu barbaadda akka barbaadu sanitti jiraachuudhaaf immoo har'an tana aarsaa sirraa eegamu kan lubbuun tan ta'e gochuu hin barbaanne hunda gootee aarsaa keessa keetti sitti ulfaatu hunda hojjettee murteessitee gootee hojjettee yoo jettee akka itti jiraachuu barbaadu sanitti jiraachuu ni dandeetta. Jireenya life style baqa mana bareedaa meeshaalee manaa babbareedaa hojii gahaa ta'e baqa naamun nagar fataa jettee jiraachuu barbaadda anis ati hundi keenya hin barbaanna garuu isa san gochuudhaaf immoo har'a wantoota si jibbisiisan hunda gadi jettee saree taatee of gattee baqa just yoona annagaa garaadha jechi tokko ni jiraani እንደ ባሪያ ሰርተ እንደ ንጉስ ኑር የሚባል ማንኛ akka gabrichaatti yookaan akka gabraatti gabra jechuun ni beekna I think history barneera natti fakkaata gabrummaa jechuun bakka ajajamtee gabra taatee hojjettee yookaan garbitti yookaan gabricha taatee hojjettee akka nugusaatti jiraadhu jechuudha walumaa galatti kana jechuun bakka hojiitti bakka hojiin tuffatiin ati kana mana deemee wasaka hojii akkana kana hojjette jana kana dalaga no bakka inni dhiiras maal barbaanna sa'aatii irratti umriin keenya 30 birachi taran بقى سيفتي على كربات كيك أرجع بسوق يدهن كساكس ميجا وعليكم السلام يقدر سؤال إيش تلقون إيش وده برا جاي جبوتي إيش أسمي مو خلنا نتقبل تامو أيه مشان كنا في المجراش أيه إمبورتر تقوف أسمع كنا لك إمبورت إكسبورت بقى أتجي بقى سنة جورف عمري كان كمينيمم صدق مشان هنك فرتما جبت عمري كان كمودة كان في أول راكاتي بكيتا منسرته كيف ما نصدمه أفرتما رجعتو really بكتتها وان أتفورا كتل كريوية هتشافتي في الدسوس وفي ساتين أفضل لجاجتشو إنسان شمرني مو بقوله وان كينيا I think يجولو ما تجي كسيت سنوري إنساني ما نقول أويتين وجتني في الولد أرسل بتاعها هذا دبكي توجهه هذا وقالوا قافوا مري إنساني كل جا قالوا كاسة برمساس برشة بيزنسيس متى تفتح يقولني gaafa umriin 16 torba 18 goofa gariin isaanii hedduu isaanii gara biyya alaa jiranii chittis ni hojjettaa mataan goota 22 umriin kan kee 25 gara 30 deema achi booda immoo bakka mana ijaaradhe achi booda immoo 40 gaa achi booda immoo heeruma gaafa jettu immoo ብዙ ነገር ፌል ሊሆን ይችላል ሜቢ kanaaf maal jechuu barbaadetti har'a viidiyoo har'aatni keessatti dubartoota jajjabeessuu barbaadetti irra caalaatti umriin dhiiraa namni dhiiraa bakka walumaa galatti stage isaa 20 marraa kaasee hojjechaa biizinasii oofaa 25 30 40 irra ga'u bakka must nama sammuun isaa illee gaarii nama waa hubatu nama jarjare ta'aa deema biizinasiin isaas bilchaataa waan dhufeef akka gaariitti sochoosuu danda'a. Dubartoonnis akkasuma garuu immoo umriin keessan dhiirri otoo fuudhuun waggaa 35 40 ta'e 50 soo ta'e dhiirri xaaxa illoo 60 soo ta'e xaaxa illoo nuti tigga illoo wanni guddaan kiisiin isaa fayyaa qabaatu sammuun isaa fayyaa qabaatu bakka nuti tigga illoo. Dubartoonnis akkasuma haa ta'u garuu dubartoonni amma ati hojjettee umriin kan kee waggaa 35 waggaa 40 geetteerta haga ammaan heerumne maal qabda bakka biyya mana qabaa mana bareedaa qabaa miliyoona tokkoon qabaa amma xiqqoo misii hojjedhee waa wayii godhadhee biyya galuu barbaada haga ammaan heerumne hin dhalle yoo በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል kanaaf tokko umriin keessan achi siqaayoo deemu umriin keessan 25 bira tarraan 26 27 gara 30tti yoo siqaa deeme qaamni dhiiraa daran jajjabaataa gaafa deemu qaamni dubartootaa immoo gaafa kana dhufan bareeda turaan mana jaa 30tti gaafa siqan dhufuma isaatii wal gafuuraa dhufan uumamu nature ምናልባት ጠላ አካን ስፖርት ፊትነስ ይገረገራጁ ተከርቴ ስፖርት ገነማ ገለለት ወጅቱ ይዮታቴ ዩ ኡሪ ሲ ሶዶ ገነን ሶዶ ሚቶክ ሶዶ ይላው ገነን ቃም ሊሲስ ወል ገፍራ ምንም ቢሆን ምንም ማለት ነው ሶ ማለቹ በርባሬ ቶኮ ይሮን ሄሩ ሙስሊም ዝራታ አምሰኪያ ይሮን ሄሩ ሙስሊም ዝራታ ኢልሙ ወርገቹ ቀብዳ ላይፊ በሬት ያባዋና ኬቲ ወጅ እንደበርሳ ኢጆሌ ተንቴ ሆርቴ ኢጆሌ ተንቴ ጉዲ ፈታ ቢዝነስ ይካንኬሞ ራን ጎቹ ሰረ ዝራታ ጀቹ ከናፍ maal jechuu barbaadeti namoonni umriin keessan isin harkaachi deemaa jiraatu atu of beektaa maybe ebalu jechuun danda'u hin beeku waan ta'eef kanaaf maal inni bakka amma yeroo tokko boqonnaa sa'aatii isin barbaachisu ta'uu danda'a sammuu keessanii boqonnaa kennaa bakka gaa'ela uummadhaati jiraadhaa gaa'ela yoo uummadhe ammatti heerumuu barbaada garuu osoo amma heerumeeyyuu birriin harkarraa qabu haganaa meetiin ammaa hojjedha namoota jettaniif walumaa galatti
birriin kan kee 300 gaataanaan Itoophiyaatti galtee magaalaa babbareedduu fakkeenyaaf Shaashamannee Asallaa Iteeyyaa በቃ magaalota babbareedaa Nageellee Arsii bakka magaalota akkana kan Baalee Roobee Awaash Adaamas Sulultaa Sabbata bakka namoonni garagaraa jiru bakka garagaraa jirtan jechuun waan biraa miti kaniin kana filadheef bakka ati amma maqaa dhoofti kana malee bakka biraatitti hin ta'u jettanii nan gaafatina ni ta'a garuu maal jechuu barbaadini hojiin biizinesii 200,000 isin gaafattu suni hojii biizinesii bareedduu wayiiti mana miidhagina dubartootaa የሴቶች የውበት ሳሎን ማለት ነው ካርቴ ከንጋፋ ጭዳፋ ጋርቴ ጉያ ጭዳ ሜካፕ ወንጀ ቾል ማገለት ሁጂ ሜካፕ ወርቶ ታረክ ቦቦው ቬሎ ወንገራገራ ክሬሱ ኡፈቶ አዳ ክሬሱ ጉያ ሰርጊቲፍ ዲኮሬሽን ስቴጅ ራ እንጅራሚቲ ዲኮሬሽን ስቴጅ ራ ወንበሪን ተኩ ከሙሽራ ሙሽሪት ይረታ እንጅራ ይሰሰን ዋና ከሰን ጎቴ ዱባንሞ ስቴጅ ወሉ ወረቲ በቃ ባክግራውንድ ቲምበሬችሰን ከነወል ማገለቲ ዋን ጉያ ጭዳ ቲምበሬችሰን ኡላጋሌ ሜሻሰኒ ጉተቹዳን ኖሞቶች ለት ቀጫርተኒ ሰርጊ ተኮቸረት ሚኒመም ከፈልቲ ጥቃን 25 እስከ 30 ሺህ እስከ 40 ሺህ ብር ነው የሚከፈለው እኒ ጥቃ ሊሆንጆቹ ከና በቃ ወረ ጭዳ ሰኒ ተገርተ ወረ ሙጫፉ ቁስቲ ፋንጎተኒ ሙጫን ሙሽሪት ፍራቴ ወገሉ ነው በቃ ይከን ወረ ሄሩም ሲሱ ብራቲ ሃግ ሙጫቲ ነች ገሪባሱት እንጅራሚት ቢኪሰን ታን በቃ ማለት በቃ ሙጫፉ ሙጫቲ እንጃለን ይሳኒ ታን ነው ቴስዋን ገራገራ ቴስዋን ሰን ፈርኒቸር ይጣን ሲቢላ ፊልም ካን ከወጀ ተመንቱ ጅራ ፍላወሪን ሞዱባን አካታይ ገራገራቲ ነው ፖሊዋን ገራገራ ከይተገሉ ጅራ ወለ ማገለቲ በቃ ስቴጂ ሰርጊ ሰና አካታይ ቲምብሬች ሰንጀቹ ኡላጋሌ ሜሻ ሰኒ ኢትዮጵያ ከሰት ሆጀቺፋቹዳን አከስመስ ቬሎዋን ከሬፈመን ከሙሽሪት ይዳፍታው ጀቹ ቬሎ ሰኒ የሱዳን አከስመስ ከሚዚ ወል ሲቲ ተውለ የሱዳን ኪሬሱዳን ዋን ጉዳ ሆጀቹን ይለንዳማ ሚኒመም ሰርጊ ተኮቸረት ዋን ጉዳ ሆጀቹን ይለንዳማ ሰርጊ ቆፋኒት ሞ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ ጉያ ለተ ሳይን ሞ ተከበጀትኒፍ ኢሲን ከራ ሚዲያቲን ከራ ገራገራቲን በከገራገራት ፖስተር ይሆን ማሉማ ሆጂ ከሰኒ ዋልብሱ መጠን ሱዳን ከራ ሰልጳቴ በቃ ድግሲ ዋን ገራገራቲፍ በክስቴጂ ወንበሬች ፈቱ ነው ወርባለኒፍ በቃ ዋን ገራገራ ሆጀቹዳን ከራ ሰልጳቴ ሆጀቱ ኦጉማ ሰንቀባላት ያም ቢያን ባትራ ኦጉማ ሰንቤቢ እንቀቡታ አገሩ ጆለን ወርቶታ ከዋን ከነ ሌንጃኒ በራታኒ ምን ዳቲ ቀና በረቃ ጨራማን ይጅራ ኢሳና ከሰኒ ፈቲሞ ከፈልቲ ደበልቴፊ ኦፊት ፊዱዳን ሆጂ ሰነረት ቦባታኒ ከራ ሰልጳቴ ንግድ ፍቃድ ያስፈልግሽም የመደልደላ ሲንበርባችሱ መንክራ ሲንበርባችሱ ዮታ ዋን ዲሚል ኤሰንሳን ዮታ ያቲ መኖራ ቤቲ ግቢ hanke keessa yoo qabaate mana bal'aa tokko saaloonii tokko guutuu hojimsan qofaaf gadhiiste ati kilaasii biraa keessa jiraattee fayyadamuu dandeessa lakkisanii miti gamoota hedoo kan fooqii wayii irratti bakka wayii irratti mana wayii kireeffattee xadaagoota ittiin hojjechuu dandeessa ብዙ ነገር አለ waan baay'ee of keessaa qaba kanaaf biizinasii sanarratti osoo bobbaatanii jechuun barbaada biizinasii meeshaan sunniin har'a bittanii geessinaan በቃ ቴሶ ሱና ነው ቢቱ ወጋ ከሩጉቱ ወጋ ለበሰዲ ኩቱ ወጋ ጨጨቤ ሳበቱት ይጣቲ ኢስሞ ሊቀርofta በቃ ኢስማን ክሬሲት ሰርጊ ጉቱ ኢስማን ገገሲት እዛ ቁልቁሌሱ ቆፎን ብራንጅሩ ባክግራውንድ ነው ሄዶሰን ይልም ብራንጅሩ ምናልባት በከተኮተኮቲ አምፖሊ ዋዮ ጅጅርቴ ሮ ተኮተኮ ደርቢቴ ፍላወሪ ሳዩ ጅጅርቴ ማለት ወንድ ብራንጅሩ ሜካፕ ወሮጀት ነው ይፈሞ በቃ አለ ሚጠጊን ድበርሶታ ከኒ ነው ፎፎ ወዱ ማልና ብሪንሲፕ ከፈለው በጣም ከባድ ነው انت المشورتي تكاتي تطلجوا الاف مينيمم كم كودشان كم ريدم كم مينيمم كان فاغافتا كفيلوتين على تفيلو جولتو ايداتي مشورتي تكاتي دافس 25000 ብር የምትቀበዩ ሶ በጣም የሚያዋጣ ስራ ነው ተናነሲ ዳሞ በርባዳ ኮን ቻናል ዩቲዩብ ይነሱ አባጂቲ ኡምሪ ከሰን ይሄን ተበተና ካፒታል ቀብደን ሆጀር ኦልፈታ በዚ ብሪኬሰን ሶቾሳ ጅሬኛስ ኡመተኒ ኢልባሪስ ሆራታ ኡምሪ ከሰን አከሪራቱን በርባዳ ኮን ሀዊት የከን የሮንዳቲ ዮ ቪዲዮ ኮን ከነሲ ተበዛ ኢላይክ gochuudhaan na dhugoomsa lakki viidiyoon tan teetarraatu nutti hin tolle warra jettaniimo akkanaan jechuudhaan akka daddafee viidiyoo tana asirraa balleessu na gargaara isiniin jedha kun chaanaala YouTube Nasrul Abboojiti ayyaana ta'a isiniin jaalladha ilma naayya